Hi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota dhaggeeffattoota viidiyoo koo akkam jirtan nagaa keessanii fayyumaa jira jirtu akkuma barame kunoo sa'aatii kiyya eeggadhee dhufee kachi jedheen jira gaa isinoo akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii jiruuf jireenya aafiyaan fayyaan bakka jirtanitti akkam isinitti jira. Alhamdulillah rabbil aalamiin nagaa kootiin isiniin jedha kaabboleeyyan kiyyaa qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan hundi keessan Itoophiyaawiyaan hundinuu bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu bizitti walillaachuu akkas jechaa inshallah akkuma beekamu sa'aatii kana oduun isiniif qabadhee dhiyaadhutu jira akkuma isin beektan inshallah anis oduu kiyya isiniin ga'uudhaaf egaa tokko lamatu jedhu dhufe sa'aatii kiyya irra ga'eetiin jira jechuudha. Akkasuma sonne gara qophii kiyyaatti achi isiniin dabarsiniin dura namoonni akkuma beekamu komantii jalatti yaada nama jajjabeessu naa ka'aa jirtan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jaalladhoonirra. Akkasuma ijoolleen sheer gootanii hiriyoota keessanii dabarsitanii peejii kana guddisuudhaaf sochii godhaa jirtan galatoomaa ulfaadhaa. Ammas namoonni immoo dhuftanii maatii peejii kanaa hin ta'in Abuliinaa peejii yookaan Abuliinaa tuub haariyaa kanaafuu kottaatii faamilii taanaa maatii taanaa waan haariyaa oduu haariyaa wantoota adda addaa waan akka diraamaas ta'e waan humni keenya danda'e waan humni koo danda'e hundumaa isin bohaarsuudhaaf isin bashannansiisuudhaaf an muradhee ka'eetiin jira jechuudha. Yoo bashannanuu barbaaddanii wantoota isin bohaarsu as argachuu barbaaddan kottaa subscribe godhaa waliif dabarsaa akkasuma like godhaa hiriyoota keessan biraa akka ga'uuf jechuudha. Namoonni amma dura subscribe gootanii dhufee viidiyoon kun isin irratti ba'e mallattoo like si jettu san tuquudhaan hiriyoottan keessan irratti akka dhaqee ba'u nu jajjabeessaa anaan na jajjabeessaa jechuudha. Akkasii walumaa galatti hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa waan isin dhibu ani viidiyoo kanarraa yookaan yuutuubii kanarraa wanni nan argadhu takka illee hin jiru yookaan faayidaa fi miti. Kanaafuu otuma faayidaa ta'eyyuu wanta akkasinirraa hin irratu subscribe gootaniidhaaf yookaan share gootaniidhaaf yookaan like gootaniidhaaf wanni takkittiin isinirraa hin irratu maaliif mee laalaa namoota biraa akkatti wal guddisan akkatti waliif dhimmaman akkatti waliif jechuudha peejii walii guddisan mee uummata Amaaraa mee jala galaa ilaalaa yuutuubii isaanii jala akkaataa itti wal jajjabeessan jechuudha. Maaliif hin taane akkasii homaa takka sirraan irratu subscribe gooteedhaa wanti takka sirraan irratu like gooteedhaafis wanni takka sirraan irratu. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa homaatu miti like godhaatii share godhaa akkasuma mallattoo subscribe jettu diimtuu sana tuqaa mallattoo alarmii tuqaatii gubbaarratti kan jirtu isinii baatii isiisan kilik godhaa san booda viidiyoon hojjetame hundinuu kallattiidhaan dhufee isinii ba'aa jechuudha. Egaan isinitti dheeressu amma kallattiiwwan qophii kiyya kan guyyaa addaatiif qopheeffadhee dhiyaadhettan isin dabarsaa. Innis akkuma beekamu waa'ee dhuma dhukkuba COVID-19 yookaan koronaa vaayirasii alama addunyaa kanarra miila tokkoon dhaabee jiruuti. Isaan sanan guyyaarraa qabadhee isiniif dhiyaadha sa'aatii kana jechuudha. Sa'aatii koo eeggadhee inninis guyyaarraa maal hangam tokko dabalee jira hangam tokko
sadarkaa kamirra jira isa jedhudha kan inni qabadhee dhiyaadhu itti sa'aatii kana jechuudha. Egaa kan guyyaa hadhaa mee haala kamirra oolee akkasuma immoo biyya kamtu sadarkaa kamirra jirti sadarkaa tokko lama sadii haga 10 warra jiran waliin ilaallaa jechuudha. Kanaan kallattumaan gara qophichaatiin isin dabarsaa inshallah hanga xumura viidiyoo kanaatti na ordofaa isiniin jedhaa ulfaadhaa. Ayyeegaa akkuma beekamu guyyaarraa dabalaa jira haala kamiin immoo dabalaa jira isa jedhu wajjin ilaalla jechuudha inshallah. Guyyaa dhagaa guyyaa kaleessaa viidiyoon isin hojjedhe keessatti akka guutuu aalama addunyaa kanarratti namoonni dhukkuba kanaan guyyaa 108 kana keessatti namoota hagam tokko dhukkubni kun qabee jira isa jedhu guyyaa kaleessaa isinii ibseen ture jechuudha. Egaa kaleessa kanin isinii ibsee akkuma yaadatamu sa'aatii kana waqtii kanarraa jechuudha. Sa'aatii 24 sana eegeetiin ammaasis dhufee asitti argama. Sa'aatii 24 kana keessatti immoo hangam tokko dabalee isa jedhus achumaan tilmaamnaa jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaa nam miliyoona 2 fi 100,000 fi akkas jedheen ture jechuudha. Har'a garuu waan nama dhibu nam miliyoona 2 fi 100,000 fi 676 jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti yoo xiqqaatee nama 100,000 lakkaa'amutu dabalaa deemaa jira jechuudha dhukkuba kanaan. Sa'aatii 24 keessatti akka waliigalaatti nam 100,000 jechuun waan salphaa miti. Akkasuma namni guyyaa 108 kana keessatti lubbuu dhabe dhukkuba kanaan nam 1,148,663 qaqqabanii jiru. Egaa akkasuma dhukkuba kanarraa immoo namoonni dandamatan nam 500 fi 58 fi 440 dandamatanii gara maatii isaaniitti makamanii jiru jechuudha. Dhukkuba kanarraa rabbiin isaan fayyisee jechuudha. Amma kunneen akka waliigalaatti inshallah amma immoo sadarkaa tokkorraa haga 10 warra jiranii fi biyya kam keessatti immoo haalaan cimee jira isa jedhu inshallah waliin ilaalla hanga xumuraatti nu wajjin turaan affeerraa kootii gamanumaan immoo yeroo ilaaltan like gochuu hin dagatinaa share gochuu hin dagatinaa hiriyoottan keessanii dabarsaa irra deddeebi'ee isinitti maa jira kun maal cinqanuun hin jedhinaati homaa miti. Homaa takka akkuma duraatti isiniin jedhe like tuquun waan takka isinirraa hin hidhatu obboleeyyan kiyya. Maaliif hiriyoottan keessan irratti dhaqee baha dabalata jechuudha isaanis ilaalanii yookaan oduu haaraa kana jechuudha waan irraa fayyadaman irraa hubannoo argatanii jechuudha. Kanaaf like gootaniidhaaf wanni takka isinirraa hin qannasu akkasuma share gootaniidhaaf wanti takka isinirraa hin qannasu. Abshiraa homaa miti itti tuqaa. Egaa akkasuma namoota akka waliigalaatti jechuudha sadarkaa tokkorraa haga 10tti biyyoota dhukkubni kun itti heddummaatee jiru ilaallaa jechuudha inshallah. Sadarkaa tokkoffaarra kan jirtu ammallee Ameerikaadhuma garuu Ameerikaatti akka guyyaa 3 fi 4 darban keessatti baay'atee uummanni namoonni du'aa jiran mul'atan asirratti mul'atu qannasee jira jechuun hin danda'ama. Guyyaa 3 kana oomaan jedhu biyya Ameerikaa keessatti haga sa'aatii kanaatti PM jechuudha akka lakkoofsa Awurooppaatti sa'aatii 5 fi daqiiqaa 10 irratti argama. Akkasuma akka biyya keenyaatti sa'aatii 11 fi daqiiqaa 10 jechuudha. Kun hanga sa'aatii kanaatti kan ta'een isinii hima jechuudha. Hanga sa'aatii kanaatti biyya Ameerikaa keessatti nam 24 du'aan boqotanii nu guyyaadha jechuudha. Akkasuma namni 640 immoo dhukkuba kanaan qabamee jira guyyaadha. Egaa akka waliigalaatti biyya Ameerikaa keessatti dhukkuba kanaan namoonni qabamanii jiran nam 678 fi 210 qaqqabee jira. Kanaan sadarkaa tokkoffaarratti argamti. Spain akkasuma sadarkaa lammaffaarra jirti ammallee guyyaadha garuu biyya Spain keessattis wayyaa qabaa homaa namni du'es hin jiru akkasuma namni dhukkuba kanaan guyyaadha qabamee jiru jechuudha. Garuu akka waliigalaatti biyya Spain keessatti namoonni dhukkuba kanaan qabamanii jiran
nam kum 184 fi 948 jechuudha. Kanaan sadarkaa lammaffaarratti argamti Speen. Itaaliin sadarkaa sadaffaarratti kan argamtu yoo ta'u guyyaadha namuu dhukkuba kanaan namni qabamee hin jiru akkasuma kan du'elleen hin jiru jechuudha. Biyya Itaalii keessatti namoonni dhukkuba kanaan qabamanii argaman nam kum 168 fi 941 sadarkaa sadaffaarratti argamti jechuudha Itaaliidha. Akkasuma Faransaayinn sadarkaa afuraffaarratti argamti guyyaadha. Biyya Faransaay keessatti namoota haga sa'aatii kanaatti kan dhukkuba kanaan du'e hin jiru akkasuma namni dhukkuba kanaan qabamelleen hin jirani jechuudha. Egaan Faransaay keessatti akka waliigalaatti namni dhukkuba kanaan qabamee jiru Itaaliidhaan baay'ee walirraa hin fagaatanii nam 165 nama 27 tu dhukkuba kanaan biyya Faransii keessatti qabamee argamaa jechuudha. Kanaan sadarkaa meeqaffaarra jirti? Faransaayinn sadarkaa afuraffaa irratti argamti jechuudha. Jarmaaniin guyyaadhaa namni 53 dhukkuba kanaan du'aa yoo boqotu namni 671 immoo dhukkuba kanaan qabamanii jiru guyyaa hadhaa haga sa'aatii kanaatti jechuudha. Akkasuma namoonni akka waliigalaatti biyya Jarmaan keessatti dhukkuba kanaan qabamanii argaman nam 138 fi 369 sadarkaa shanaffaa irratti argamti Jarmaaniin jechuudha. UK'n sadarkaa ja'affaarratti kan argamtu haala nama ajaa'ibuun haala nama sodaachisuun biyya UK keessatti duutii baay'ee dabalaa jira balaa dhukkuba kanaatiin jechuudha. Biyya UK keessatti baay'ee guyyaarraa fakkeenyaaf guyyaa 5-4 kana agam viidiyoo isinii waraabe keessatti kan akka biyya UK'tti qabxii olaanaadhaan jechuudha. Lakkoofsa olaanaadhaan dhukkuba kanaan qabamaa jiru hin jiru kan akka biyya UK'tti ammas qabxii lakkoofsa olaanaadhaan du'aa jiru hin jiru jechuudha. Biyya UK keessatti baay'ee tokko du'aa jira dhukkuba kanaan namoonni du'aa jiranii jechuudha. Guyyaadhaas akkuma wal fakkaatuun akkuma guyyaa 2-3 kana har'alleen namoota 847 biyya UK keessatti dhukkuba COVID-19dhaan lubbuun isaanii darbee jira. Akkasuma dhukkuba kanaan guyyaadhaa namoonni qabaman nam 5,599 jechuudha. Egaan nama 6,000 jechuudhaaf namuma tokko qofatu irraa hafaa jechuudha. Guyyaadhaa dhukkuba kanaan namni qabaman biyya UK keessatti. Egaa akka waliigalaatti nam 100,000 fi 8,000 fi 692 qaqqabanii jiranii jechuudha biyya sana keessatti dhukkuba kanaan namoonni qabaman. Haala kana yoo kan deemtu ta'e biyya UK sadarkaa tokko dhaquudhaaf wanni si daangessu hin jiru. Maaliif namoonni hedduun qabamaa jiran? Fakkeenyaaf guyyaa kaleessaas akkasuma nama 5,000 oltu qabame dhukkuba kanaan guyyaadhaalleen 5,000 guyyaa lama gidduutti nama 10,000 jechuudha. 10,000 olii jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko nama sodaachisaa. Egaa Rabbiin bakka isin jirtan maratti bakka nu jirru maratti Rabbiin nu haatisu, Rabbiin balaa kana jalaa nu baasu, dallansuusaas Rabbiin nurraa wal qabuun isiniin jedha. Egaa gaggabaabsee isinii daqiiqaan kunis baay'ee fiigaa jira. Chaayinaan akkasuma UK'n ja'affaarra isiniin jedheen jira. Chaayinaan torbaffaarratti argamti. Kan Chaayinaa baay'ee fooyya'ina qaba. Garuu guyyaadhaa haala nama dhibuun namoonni biyya Chaayinaa keessatti dhukkuba kanaan lubbuu dhaban nam 1,200 fi nama 90 yoo ta'u namni dhukkuba kanaan guyyaadhaa qabame garuu namu 351 jechuudha. Akka waliigalaatti nam 82 fi 692 sadarkaa torbaffaarra jirti Chaayinaan. Iraan sadarkaa 8ffaarratti argamti. Guyyaadhaa nam 89 du'aan sababa dhukkuba kanaatiin dhabdee jirti. Akkasuma namni dhukkuba kana qabame guyyaadhaa nama 1,499 dhukkuba kanaan guyyaadhaa qabamanii jiru jechuudha. Akka waliigalaatti Iraan nam 79 fi 494 qaqqabanii jiru. Kanaan sadarkaa 8ffaarratti argamti Iraaniin. Akkasuma gaan Turkiin amma sadarkaa kalee sadarkaa 10ffaa immoo 9ffaarra turte. Har'a garuu sadarkaa 9ffaarratti argamti. Turkiin guyyaadhaa biyya Turkii keessatti namoota hin duunelleen dhukkuba kanaan namni qabamee hin jiru. Garuu akka waliigalaatti biyya Turkii keessatti namu
74 fi dhibba tokkoo fi 93 dhukkuba kanaan qabamanii jiru biyya Turkii keessatti. Kurnaffaan Biljeem jechuudha. Biljeem guyyaa hadhaa nam 306 dhukkuba kanaan du'aan boqotanii jiru. Akkasuma nama 1329 dhukkuba kanaan guyyaa hadhaa qabamanii jiru biyya Biljeem keessatti. Akka waliigalaatti immoo nama 36 fi 138 sadarkaa kurnaffaarra jirti Biljeem jechuudha. Egaan dhaggeeffattoota kabajamtoota dhaggeeffattoota viidiyoo koo sadarkaa tokko haga 10 warra jiraniin asii isiniin ga'ee egaan isaan hedduudha. Nam biyyoota 210 olidha kan dhukkubni kun keessatti argamu. Isaan sana guutuu asirratti tarree naqee isinii himuudhaaf yeroon nun geessu. Kanaan ergan hanga kana isinii jedhee amma ammoo gara biyyoota Arabaattiin as isin dabarsaa haga xumura qophii kootiitti na wajjiniin turaan affeerraa kooti. Egaa guyyaa hadhaa kana biyya Saa'ud Arabiyaa keessatti biyya an jiru kana keessatti jechuudha guyyaa hadhaa namoonni 4 lubbuu yoo dhaban dhukkuba kanaan namni 762 haga sa'aatii kanaatti guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan qabamanii jiru jechuudha. Akka waliigalaatti nam 7142 qaqqabee jira biyya Saa'ud Arabiyaa keessatti dhukkubni COVID-19 jechuudha. Dhaan namoonni qabaman. Akkasuma Dubaay keessatti guyyaa hadhaa namuutu hinduune kaleessas akkasuma namuu hinduunelleen hin qabamnilleen fooyyaa qaba Dubaay keessa. Akka waliigalaatti nama 5,825 biyya Dubaay keessatti dhukkuba kanaan qabamee argamaa jechuudha aga har'aatti. Kuwait keessatti nam Kuwait keessatti nama lamatu guyyaa hadhaa du'aan boqote. Akkasuma nam 334 dhukkuba kanaan guyyaa hadhaa biyya Kuwait keessatti qabamanii oolaniiru. Egaa akka waliigalaatti nama 1,658 biyya Kuwait keessatti dhukkuba kanaan qabamee jira jechuudha. Bahareen akkasuma guyyaa hadhaa namuu dhukkuba kanaan namni du'e hin jiru biyya Bahareen keessatti. Akkasuma namni qabamellee hin jiru. Garuu akka waliigalaatti nam 1,700 dhukkuba kanaan biyya Bahareen keessatti qabamee argamaa jechuudha. Akkasuma Qatar guyyaa hadhaa nam 560 dhukkuba kanaan galmaa'ee jira. Namni du'e homaa hin jiru jechuudha. Akkasuma akka waliigalaatti nama 4,663 qaqqabanii jiru jechuudha dhukkuba kanaan namoonni qabaman biyya Qatar keessatti. Egaa Oomaan guyyaa hadhaa nam tokko du'aan dhabdeerti. Namni 50 dhukkuba kanaan galmaa'eera guyyaa hadhaa. Akka waliigalaatti nam 1,069 qaqqabee jira jechuudha Oomaanii keessatti. Kuni gaggabaabsee kan biyyoota Arabaa kanan isiniif galmeessedha. Akkasuma kan biyya keenya yookaan kan biyya Afrikaa gaggabaabsinee akkasumatti biyya keenyaaf naannoo biyya keenya kan jiran isiniif ibsaa jechuudha. Egaa Liibiyaan aga ammaatti nama 49 qofaan qabamtee jirti. Egaa guyyaa hadhaa homaa namni qabamee jiru biyya Liibiyaa keessatti. Akkasuma namni du'elleen hin jiru. Baay'ee bareedduudha homaa miti. Egypt keessatti guyyaa hadhaa akkasuma namni du'ellee hin jiru, namni qabamee hin jiru. Garuu akka waliigalaatti nama 2,673 qaqqabee jira jechuudha biyya Egypt keessatti. Suudaan nam 32 akka waliigalaatti nam 32 irraa qaqqabdeerti. Garuu namni du'e homaa hin jiru amma hadha guyyaa hadhaa. Akkasuma namni dhukkuba kanaan itti dabalame hin jiru jechuudha. Eertiraan biyya ollaa keenyaa nam guyyaa hadhaa du'aan boqote homaa hin jiru. Akkasuma namni dhukkuba kanaan itti dabalame hin jiru. Akka waliigalaatti nam 35tu biyya Eertiraa keessatti qabamee argamaa jechuudha. Akkasuma Soomaaliyaa keessatti namni guyyaa hadhaa du'e hin jiru dhukkubichaan. Akkasuma namni dhukkubichaan qabamee itti dabalame hin jiru. Akka waliigalaatti namoota 80 qaqqabeera biyya Soomaaliyaatti. Keeniyaan akkasuma guyyaa hadhaa homaa hin duune homaa hin qabamne. Garuu akka waliigalaatti nam 246 qaqqabdeerti. Itoophiyaan waan nama ajaa'ibu guyyaa hadhaa nama 4tu itti dabalame.
akka waliigalaatti nama 96 qaqqabdeerti biyyi keenya jechuudha. Guyyaadha garuu namni du'e hin jiru. South Afrikaan nam kum 2,600 fi nama 5 akka waliigalaatti yoo ta'u guyyaadhaa namutu hin qabamnelleen dhukkuba kanaan namni du'e hin jiru biyya South Africa keessatti. Morocco nam 2,528 akka waliigalaatti yoo ta'u namni guyyaa hadhaa dhukkuba kanaan qabame nama 245 namni 3 lubbuu dhabee jira biyya Morocco keessatti jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota viidiyoo kan koo qophiin guyyaadhaatiif qopheeffadhee tartiiba naqadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Hanga ammaatti kan isinii dhiyeesse kanaadha jechuudha. Egaa qophii wal fakkaatuun hanga boru sa'aatii kana sa'aatii koo eegee rabbi jennaan sa'aatii kan kootti walitti deebinutti nagaan naa turaa nageenyi rabbii bakka jirtanitti isiniif abaayatu rabbiif jecha isin jaalladha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Bye bye.